Adalsuma Oromootiin nuyi malee والله ولا درامو درامو موتو موري والله جارنا ورمو دينغون ديغا كمان هاجا جوار ما كده بيجرى الحمد لله ربي في كلامي هاجا وكان ما هذا وقرو جوار وقعت وكل ما كده كيسة كنا نبي يرو لدي بروفايلي كيسة فيسبوك أساي وانت كم مكرر يرو أنت إنك كيسة ما في دبتنا كتا كم مكتت النجدة كانت كو يوتيوب الرارية كو فيسبوك الرارية جالala jawar osoo hin taane jawariin nagadaa jirtan osoo jaalala isaa taate wayita inni nyaata didisan gabbaatanii u'u jettan kun hamburgara nyaattanii kun ruuza biyya arabaatti nyaattanii ka biyya fanaan jillee hamburgara ofitti guurtanii calliftanii taa'aa turtan amma garuu jawar waddadee jira jawariif osoo hin taane bu'aa keessaniif an isinitti argeetiin jira jechuudha uummanni oromoo qixxirraa qixxeen nama hundaan hin jedhu jechuudha parsantii 100 keessaa 95 nama jawariin nagatu malee nama jawariif qabsaa'uu miti quba qabaadha san gubbaan jawariin kun akka duraa hin jiru nu jalaa fuqqate yookaan waa hunda argitan laaltanii jechuudha nama jedhu tokko nama fuudhee ittiin nagatu malee nama fuudhee yuutuubarra irra kaa'atu malee nama fuudhee ittiin tiktookarra ari'u malee ishuma isii yaaddanii jawween huqqatee jira jawween jijjiiramee jira maa qalbiin isin cabuu dhabde jaalala isaa odoo dhugaan qabaatu nifti fi malee jaalala isaatiin nuti garaa madaanu qaba jedhaa deema warri wareessitanii har'a profaayilii isa kaayyattanii har'a isa poostii godhaa ooltanii guyyaa kana jechuudha guyyaa yeroo tana jechuudha ji'a amma ginni ba'e kanatti akka waan addaatitti ilaalaa jirta nuuf yeroo hunda waan addaati garaa madaanu qaba nuti garaa keenya madaadha jechuudha yoomiyyuu waan hin dhagamne ummanni oromoo faarsee jabaa meeqa nurraa dhabarsiisaa jira jawariin hin faarsina nuuf faarsina nu faarsan barbaannu faaruuf nammeessinaa jawariin osoo faarsuu heddanii yeroo inni manhidhaa jiru san faarsitan yeroo inni nyaata jiru san faarsitan nadhii gammadaa faarsitanii maqaarraa jijjiirtanii uummanni oromoo nurraa dhabamsiiftanii cal'iftanii taa'aa jirtan namni nuu barbaadaa jiru hin jiru kanaafi nuti tuqqinaa suuta deema warri wareessitanii fakkeessitan suuta deema fakkeessa yeroo hin qabnuufi nuti hin beeyna qalbii qabna gowwaa miti ilmi namaa jechuudha ilmi namaa ija lama qaba nuti ija takkittii qabnu tana baduu yookaan nu keessaa fuudhuu hin hayyamne akkasuma Haacaaluu Hundeessaa waan aaree waan hin taane afaanii baaftanii Haacaaluu dubbii ho'ituu afaanii baaftanii sirni nama nyaatan wab godhee dabarsee harka marattanii teettan jechuudha gabbaatanii waa takka illee fooyyessine lubbuu isaa warqii dhabamsiiftanii jechuudha. Uummanni oromoo kun waan hojjettan caalaa akka waan abaarsa jiruuti waan qabdan balleessuu irra guddattan waan biraatir fi buufatu irra waan kasaaraa jirtan jechuudha. Kanaaf suuta deemaa namni nama daalaa jedha warri keessattuu namni jajjabaan shira of keessaa qabdan ka hinaaffaa qabdan walitti hinaafina jabatti hinaafina. Jabaa san jalaan duuban jiraadhu wajjin hojjedha nama jabaa tokko itti hinaaftanii uummata irratti fuuldura haa tarkaanfannu oromoon tokko oromoon amantiin addan bahu oromoon gosaan addan bahu lagaan addan bahu gaaraan addan bahu oromoo adda bootu tattaafatu haabbatu biyya oromoo irratti abbaan biyyaa oromoodha. Adeemu inni kun waliin haasu yaa'ee kanatti birmaatu. Kana gootu malee mallaqa harka irraa kuusa irraa bu'u. Walmaata mallaqa irraa kuusa irraa bu'u. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii godhamu. Diigamu nama yaa'an jedhu.